biyya kanarraa musliimni akkamitti manguddoo tajaajila. Biyyoota dhiyaa hunda keessa mana guddootaa yookaan afaan Ingiliffaatiin old age home jedhamtu jira. Kana jechuun namni tokko yeroo dulloome bakka geessanitti gatanii biraa deemantu jira jechuudha. Kun ammoo biyyoota Islaamaa tokko keessa hin jiru. Amantii Islaamaa keessatti manaa baasuu dhiisiti. Manatti osuma tajaajiltu yoo ija hamaan ilaalte seera Islaamaa keessatti si gaafachiisa. Amantii Islaamaa keessatti haadhaa fi abbaa ifii tajaajiluun keessaafuu gaafa isaan dadhaban kabajaa fi darajaa namaaf ida'uu daran carraa itti jannata argatani. Islaamummaa keessatti haadhaa fi abbaaf du'aa'ii qodhuu qofatti hin ajajamne. Tolaa fi tajaajila daangaa hin qabne yookaan qiyaasa hin qabne isaan irratti oolutti ajajamne. Nuti ijoollee isaan waa hunda nuuf ta'anii rakkatanii cinqamanii nu guddisuu isaanii akka yaadannu Islaamummaan nu ajajji. Keessaafuu haadha